Mommy. Kutaana misnitti agarsiisan ijoollee xixiqqoodhaaf jechuudha. Ijoollee gurguddoon bakka itti taphatu immoo adda jira hordoftoota kiyya. Egaa bakka baay'ee namatti toludha. Daa'imman teessan as fiddanii bashannansiisuu dandeettanii yeroo takka takka. Kunoo ol bahee jira bakka sanii. As keessa giraawundii kana jalatti ka daa'immanii. Gubbaa kana immoo ka ijoollee jajjabduutti jira. Ala kanallee seensarrallee bakki taphatanii jira. Kunoo akkuma argitan kan. Bishaan daakanis ni jira. Isinitti agarsiisa fayyeenyumarra. Lala. Irra utaalaanis jira. Juwaajuwween jira. Waan akka uffata bishaan daakanii silipparii waan garaagaraallee bakka itti gurguramu jira. Kana fakkaatu isiniin jedha. Kun immoo bakka bishaan itti daakanii guyyaa itti daakaa turanii amma garuu galgala irra waan ta'eef qorra ammoo jirra hin jiru jechuudha bakka. Pileen illee ni jira ka yaabbatanii ijoollee yaabbatte kunoo gubbaa kana ammoo jirra hin jiru innis. Egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kee baay'ee namatti tola. Kan inni argamu immoo ganda boolee keessatti. Akkana pileen as gubbarraani. As keessa jechuudha. Amma gara ijoolleen gurguddoo itti taphattu isin keessa wanti nyaatamullee hin jira. Wanti kun maali inni beekan jedhee yaada. Halluu ijoollee dibamanii illee hin jira.
amma gara gubbaa ba'utti jira. Gubbaa kana immoo ijoolleen gurguddoon kan itti taphattu isinitti agarsiisan waliin tura. Haka dhumooti tura ilaalaa ijoollee tansa hidhaatiniin bashannansiisaa yeroo tokko tokko isiniin jedha. Yeroo asiin ol seenanii mastaawwatii keessa illee mul'ata. Kasarlo ground. Ay bekas. Ay bekas. Egaa akkuma isinitti argisiisan ture hordoftoota kiyyaan amma gara maamaa deebi'aa jira. Boottii waan ta'eef manni fincaanis kun akkanatti jira. Reef tabsiisnee barnu waan irratti sirriitti taphate sana irratti deebitee boottii malee. Oh.